yeroon qabnu nuyi. Warri immoo qeequudhaaf baay'ee yeroo qabdanii qeequu dandeessu. Sila waa tokko dubbatamaa ture. Maal jedhanii miliyoonii kaleessa akkas ture sana ture dudduuba isaa laaluu qabdu turtan kan jedhu faanii jira. Waaqayyotu dudduuba keenya ilaalatee nu yoonnos hin jiru awwalee. Otoo waaqayyo dudduuba kee kaleessaa laalee satti macaa qulqulluu kukkutte. Anama keessa deebisan si yaadachiisuun miti waan ati dagatte miti garuu. Otoo sanaan. Kun dubbadhu kun waan namatti namni gorfamu sirriidha. Yaa otoo sanaan waaqayyo nu madaalate atarraas teessa miletti Yesuus gooftaadha jettuun qabdu. Viidiyoo kee tokko kaleessa waraabanii gadhiisaa turanii otoo asiin naqa baltee otoo na dhiitte iyyuu otoo maallaan jettuu Yesuus gooftaadhaan jedhaan immoo jette. Kan kana si jechisiise jijjiiramuudha. Miliyoonis bori jijjiiramuu danda'a. Macaafa qulqulluun akka jedhutti Phaawulos yeroo warra Qorontosii barreessu namni gaafa Kiristoositti amanu yookiis yeroo Yesuusitti amanu irraa kaasee uumama haaraadhaa jedha. Inni immoo afaan darbee haaraan dhufeera jedha. Bultiidhaan namni jijjiiramaa deema. Awwaleen gaafuma amanee kaasee akka irra kana tasgabbii naasa'u. Arra jecha namatti hin deebine ta'e yeroo irraa fudhate. Torban 2 ji'a 1 ji'a 3 irraa fudhateera. Namoota bor dhufan ilaalle fudhachuu danda'a. Jijjiiramuun jechuudha. Maal isaatu haaraa ta'e? Hafuura isaatu haaraa ta'e. Hafuurri nama sana gee ture, hafuur duraan walee gee ture, hafuura jibbaa ture. Innis kana yaadata. Hafuura arrabsu ture. Hafuurri sun garuu maal ta'e? Haaraa ta'e awwaleedhaaf. Kiristoosii waan amanatiif jechuudha. Garuu warri manas banattanii asirras dhuftanii miliyoon kana qaba, sana qaba, kana qaba jettanii otoo filaaltanii gaariidha. Maal isin immoo piyuuriidha, maal isin immoo qulqulluudha? Otoo gatte isin filaaltanii gaariidha. Yeroon kun yerootti nuti teenyee isatti firdii laannu murtii laannu miti. Yeroo nuti teenyee isa qeeqnu miti. Kan isa qeequ lakkoofsan qabu ala kana. Kan isaa baaru lakkoofsan qabu ala kana. Maal warri tuffoonsaa argatanii kukkutanii nyaatan ala kana hin jiranii? Yeroon kun yerootti kiristaanni taa'ee isa qeequ miti jechuudha. Mana banatis asirra dhufe. Dhimma qeequmsa isaatii haasofna yoo ta'e maali miliyoonodhaan gadda dhiyoomane amma isaattoo yaalaa jijjiiramaa jira? Maal warrumti waldaa keessa waggaa meeqa turanii inaaffaan mataa isaan nyaate viidiyoo garaagaraa gadhiisaa jiran argaa hin jirru? Warra yoo mana waleetti namni tokko boquunsaa ol jedhe inaafanii dhaqanii waa maxxansaaraan hin jiranii nu keessa. Namni erga hojii kana jalqabe waggaa tokkos beeja namaa keessa ilaaleen beeknetu har'a poostii garaagaraa maxxansa jechuudha. Waa miliyooniitiif. Utuma beennuu hubaa jinii jette sareen jedha Oromoon. Utuma beennuu hubaa wajjin. Sinii galaa inni maaksi kun. Huba akka of keessaa qabu beetti qoonqoodhaan nyaatti. Lafaa nyaatti waan ta'eef. Utuma beennuu hubaa jin jettee jedha Oromoon sareedhaan. Abbaa galee dubbiin galeera. Fakkeenyaaf hawwii jireenyaa namni miidiyaa kanarra jiru keessaa namni hawwii jireenyaa ol jedhee ija keessa laalee qeequ jira jedhee yaade nama qeequ nu taphatee namni akkasii yoo jiraate taa'ee of ilaaluu qaba. Hawwii jireenyaa nama asirratti gatii guddaa kaffalee WhatsApp gatii guddaa kaffalee ijeebna ijoolleen irratti dubbattu kanaaf illee sababa ta'e keessaa ishee tokkodha hawwiin. Okay? Joon namoota maqaa isaanii hin kaasne jechuudha asirratti illee. Jijjiiru ijoollee jajjaboon. Garuu namni tokko dheengadduma dhiyoo kana gara afaan Oromootti achi dhufee otoo dhuma immoo sirriitti ofiisaaf illee haala jiru keessan barnachas ba'ee amalli naaffaa dubbannaansaa yaada tokko irraa mul'ata maal akka inni ta'e. Tokko immoo waggaa dheeraas tureeyyuu akkaataan isaa sirrii miti. Otoo kan miliyoonitti achi hin darbitoo of ilaalle gaariidha baay'een keenya. Tokko immoo dhaabbatayyuu hin qabu. Inaaffaa keessa isaa jira. Isa kana kanalleetti sirreeffachaa deemne gaariidha. Waan isin maxxansitan waan isin hojjechaa ooltan ijoolleen nama nutti ergu. Inuma isin argina. Garuu isin nuuf ajandaa miti yoomiyyuu. Ajandaa nuuf taatanii hin beektani. Sababni isaa fireen tokko sirraa waanta argamu tokko waan hin jirreef jechuudha. So otoo teenya of kabajnee of ilaallee gaariidha. Baay'een keenya. Beekaa koomentii walitti ilaannu jennee wal dhiisne. Warratti dubbachuun gaarummaan qabu jennee wal dhiisne. Yeroo tokko garuu dubbattanii akka namni dubbatu nama gootu. Kanuma jedhee waan dhaabadhe nagaa awwalee
Galatooma of ilaaluun murteessaadha. Tu gara namatti quban qabin dura. Akkasi. Jiraatee miti jechuudha. Guyyaa lama kan keessa taa'e kan beekudha kun. Okay. So kanaafiyyuu haasaasa kan dhiifame warri karaa mucaa atti argattanii kaffaltanii baasisuu dandeessanii wal qocoluu dhiisaatii intini godha baasaanii dafaate jechuudha. Kanaan jecha sirra taa'amee nama 600 teenyee haasofnee wanti fayyadamu tokko hin jiru. Walitti bu'uun naamin wanta fayyadamu jiru. Keezii personaalii isa ta'e guyyaa dabraa saamu. Keezii dhuunfaan ta'e mucaadhaan qabatamee inni aariin banbanamaa jiru yoo hafe wayya. Kanaafiyyuu amma kan barbaachisu mucaadhaaf qaqqabuudha, mucaadhaaf gochuudha, mucaa bira ga'uudha. Bira geenya jedhameera, hin qaqqabnaan jedhameera, wal gargaarra jedhameera, bira ga'a dafaati. Kanaan acha sirra taa'amee amma kana haasa'amuuni I don't think wanta gaarii natti hin fakkaatu jechuudha. Ifama guddaa naa godhaa yoo wanti ni ta'eera ta'e. Awwees kana caalaa wal qoccoluun hin barbaachisu gatii. Awwalee kan malee sirrii namaas gaafa callisee taa'u yaa'u haasawuu wallaalee miti. Ooyye awwalee. Iddoo gaarii naa turan keessatti. Sirreeffama. Ilaali. Lakkii. Waa Keeniyaa mee keeyyata Keeniyaa kana keessa akka nama beekutu godhe. Jira sagaleen koo. Jira sagaleen. Ammaali yaada beektaa waajii. Qoy sirreeffama tokkoon kenna. Please sirreeffama tokkoon kenna. Informationii dogoggoraati. Informationii dogoggoraa amantootaaf hin laannu. Sababni isaa nu birriidhaan nama hin baafnu. Siyaasa akkasiitu dhiisnee baay'ee gaariidha. Dhiifama naa godhaa garuu. Birriidhaan nama namatti ergaa hin jirru, birriidhaan nama baasaa hin jirru. Abokaattoon dhaabbatu kan jedhame birriidhaan nannee nama sana mana hidhaa keessaa baafnaa miti. Keeyyata seeraa saafisa ilaaluudha malee. Inni kuni ilaalcha dogoggoraati. Namni birrii kennee shilingii Keeniyaa laannee isachi kee baafna jedhee dubbatu jiraatu namni sun dogoggoreera. Seerri qabateera, seerri qabateera. Seerri harka jira, seerri harka jira. Waajjira poolisii akkasii jira, sana jira, ganda jira, no. Koortiitti dhiyaataa jira, eeyyee. Seerri wanta gochuu qabu haa godhu. Nuti birrii namatti guurree mana dhagaatti nama baafna jennee hin dubbanne. Seerri birriin bitamu hin jiru. Isa kana ijoolleen keenya information dogoggoraa hubatina. Ijoolleen kiristaanaa keessumatti. Ijoolleen musliimaa immoo isin duriyyuu takkaa dhugaadhaan dhugaattanii hin beektan na ilaallatu inni kun barbaadetti fudhattani. Garuu sirreeffama gadi qabee isinitti immoo qabu nuti birrii laannee miliyooniin baafna jechaa hin jirru. Adeemsa akkasiif deemaa jirtu yoo ta'e dogoggortaniittu. Kun seera biyya namaa arrabsuudha. Itti nama gaafachiisa. Seera biyya Keeniyaa arrabsuudha kun. Biyyi Keeniyaa birriidhaan bitan tolee seeraan hin jirtu jenne seera biyya sana arrabsuutu nu geessaa jira jechuudha. Seera biyya namaa hin cabsinu arrabsinu dogoggora keessa waliin seensifnu. Namoonni Keeniyaa keessa jiraatan sirriitti nu caalaa beeku seera Keeniyaa jedhee yaada. Kanaaf sirreeffamni kun sirrachuu qaba. Namoonni yaada biraa qabdoo jiraattanii karaa yaada biraa qabdan nu haasofsiisuu dandeessu. Numa nurraa mul'ata waan ta'eef amma manaa waleettan kan haasa'uu hin barbaadu. Kanaaf hawwii jireenyaa kunooti. So birriidhaan nama baasuudhaaf as hin jirru. Mana inni itti qabame mana abaluutii ganda abaluutii kana kanas sirreeffanne gaariidha. Piraayiveetii namaa lookeeshinii dhuunfaa namaa raasa'uun gaarummaa hin qabu. So akkas birriidhaan nama baafna jedhee si namanu abukaattoon jira. Nama baasnaa miti na dhaggeeffadhu. Maybe hin taraddaane yoo ta'e jechuudha. Eenyuyyuu isaanaan lamissaalee manadhaa keessa gaafa galtanii kan ittiin waasii isinii ta'e isinii baasu namni waasii ta'e isiniin galu ta'e jennaan mangistiin eessayyuu biyya Itoophiyaa keessattiyyuu qarshii waasii gootaniitidha kan isin baatan. Kan jedhamaa jedhu qarshiin waasii ta'ee mucaan iddoo jiruutii gara iddoo adda biraatti osoo tiraanisfer hin ta'in haa ba'uudha kan jedhamaa jiru. Isinii galeera miti? Kan jedhamaa jiru qarshiidha kan waasii ta'ee mucaa baasuu danda'u. Mootummaan Keeniyaa irra guddeessaa kan inni godhu akka waasitti kan inni fayyadamu qarshiidhaadha kanan siin jechaa jiran. At least kana positiiviliiti wal taraddaaniiti gaarii. Bilaan keeyyata seeraatu jedhamu eessaa fuudhe? Keeyyata seeraadha kan jedhu. Ishee nutti agarsiisa awwalee isa guddisi nutti agarsiisi bani. Kunoo si guddiseera. Isa guddisi bani nutti agarsiisi. Please awwalee please baniiti keeyyata seera Keeniyaa akka jedhu agarsiisi bani. Awwi please qoyaa gidduun seenaa dhiisa. Addunyaa kamiin irratti beekama kuni?
Please, no, Abbaa Abdulloota akkasii miti. Amma inni maal jechaa jira? Qoyaa. Kun addunyaa kamiin irratti beekama mallaqa bisanii nama baasu. No. Waan inni jechaa jiru. Please, waan inni jechaa jiru. Isa kana ilmaan tureessanii. Sorry. Tokko qaban eebbifama gaaffii jedhaa ture. Eeyyeen iddoon jiru beekamaadha namni sitti dhiyaateera namni waan dhaqee gaafateef rukutame miidhame iyyuu jira dubbataa kaleessa jechuudha. Lafti inni jiru hamma akka gara seeraatti dhiyaatu seera duratti akka dhiyaatu qabaatu dubbatameera namni sitti siqee dubbateera. Sigalee wanta hisa baasa yookiin immoo hin danda'ama hin jenne tokko waan ittiin qabanne tokko waan ragaa hin qabnee fi waan dhaabbata hin taaneen gadi baanee uummataanii akka inni gargaaramu akka inni mucaa kanaaf abukaattoon bitamee seera dhiyaatee firdii gahaatu argama yoo ta'e firdii isarraa eegamu seerri atama olaanaa dhatteemi olaanuma sanaa seerri ilaalee fi karaa gaariitiin murtee seerri itti murteesse fixatee akka inni ba'u. Yoommoo bilisa sabaaseef bilisa sabaasuuf mirgi isaa akka eegamu eessatti mana hidhaa keessatti akka isa dhaqanii viidiyoo waraaban isa dhaqanii booksii godhan isa kanarraa hundumarraa hafee mucaan kun seera qabeessaan gara seeraatti akka dhiyaatu malee nuyi warra seeraaf bitamu warra seeraaf buluudha karaa gama kamiinuu macaafnis nu eeyyama. Otoo hin argine amma laa rakkoon